Waaw, Sumayyaan gara biyyaa galtee jirti. Maashaallah. Sumayyaa baga nagaan biyya keetti galtee biyya abbaa keetii biyya ofiitti galuun biyya namaa keessaa waan guddaadha. Yoo biyya namaa namaaf hin taane baga nagaan gama biyya keetii dhuftee baga nagaan galtee siin jenna Sumayyaa. Garuu Sa'iidotti taphattee jirta. እንኳን በሰላም ገባሽ ወደ አገርሽ እንኳን ደስ አለሽ ዛሬ በደንብ ነው ፈገግ ያልሽው akkasi hordoftoota kiyya Sumayyaanii gara biyya galtee akka malee gammadde jechuudha biyya galuu ishii kanatti biyya ofii yoo gale namni inuma gammada baga galtee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome ashama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hundumti keessanuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni arwaa taatanillee welcome baga nagaan dhuftanii isin simadhee jira seenatti like share subscribe godhaa viidiyoon keessanitti tole warroonni durallee like share gochuun dagatina galatooma jalqabarraa hanga ammaa warri na faana jirtan hedduu galatooma ammallee yaada keessan barreessaa komentii jalatti hordoftoota kiyya viidiyoon kee karraa waa'ee Sumayyaati. Sumayyaa haadha manaa jaartii Sa'iidoo jechuudha. Gara Itoophiyaa galtee jirti. Baga rabbiin nagaan biyya abbaa ishiitti isii galchee garuu dhugama biyya galtee biyya Itoophiyaa galte Sa'iidootti taphattee yookaan Itoophiyaa gale jetti yookaan Yamaniin jira jetti garuu baay'ee asaa gootee jirti wanni akkana sirrii miti. Baay'ee Sa'iidootti garaa jabaattee jirti Sumayyaani. Waan jidduu isaanii jiru isaanumatu beeka. Rabbi isinii haa laaffisuu jennaani. በተረፈውን kan በሰላም ገባሽ ሱመያ አንቺ ኦሮምኛ አትችይም አማርኛ ብቻ ነው የምትችይው እንኳን ደስ አለሽ እንኳን በሰላም አገርሽ ገባሽ ግን ባለቤትሽ ጨክነሻል አንዴ ኢትዮጵያ አንዴ የመን እያልሽ እናንተ መሃል ያለው ነገር አላህ ነው የሚያውቀው እኛ ምንም አናውቅም አላህ ያግዛችሁ እንላለን እጋ hordoftoota kiyya waa'ee dhimma jaarsaaf jaartii jidduu jiru rabbumatu beeka malee namni beeku hin jiru miidiyaa irratti argine irraa haasofna malee pirankii ta'a dhugaa ta'a nu wanni irraa beeknu hin jiru rabbiin isaaniif haa laaffisu yoo dhugaa ta'e illee rabbi furmaata haa godhuufi yoo diraamaa ta'e illee diraamaan kana malee guddatu didee bara kana namni kanaaf waan akkana kanallee dalagaa isaanii dalagaadha haa dalaganii baga nagaan gara biyya keetti galtee baga rabbiin nagaan biyya keetti galchee ijoollee teetiin jennaan Sumayyaan gara biyyaa galtee jirti ammallee akka Itoophiyaa gala jettee ammallee xiqqoo jettee akka hin jijjiirre wanni nama biraa piraangii hojjetaa oolu kun namaan galu haa ta'u paaspoortii akka qabatte nama Itoophiyaa gale fakkaatti malattu Itoophiyaa galee jira jettee guyyaarra viidiyoo waraabdee jirti. Rabbi si haa laaffisu Sa'iidoo yoo ati Yemaniin deemtu isiin Itoophiyaa yoo ati Itoophiyaa dhuftu isiin Yemanitti deebite Rabbi isinii haa laaffisu waluma jala tartanii akkasii hordoftoota kiyya Sumayyaan gara biyyaa galtee jirti. Baga nagaan galtee jenneeni biyya ofii galuun waan guddaadha biyya ofiitti biyyi namaa hanguma dalagatanii jireenya fooyyeffatanii malee biyyi namaa abadan namaan taatu akka fedhanillee keessa yoo turan isilleen kanumaaf ijoollee ofii fudhattee galtee Sa'iidoon silaa ima jalaa miliixii adda inni isii soquun inni waan isii soqa homaa irraan hambifanne garuu rabbiin isaanii haa laaffisu innillee garaa nama nyaata yoo akkanatti takka Itoophiyaa deemu takka Yemaniin deemu takka yoo garana eenyu jedhu gama fuudheef akkanatti gara itti jabaatte garuu fuudhiinsa dhiirati miti karaa akka qabu fuudhee horachuu dhabuudha malee
fuudhee yoo nama lachuu wal qixxeesse fuudhullee rakkoon qabu. Rakkoon kana malee wanni biraa hin jiru. Rabbi haa laaffisu jidduu isaanii. Rabbiin haajaa isaanii dhimma isaanii haa fixuu fi bakka tokkotti laaffisee walitti haa deebisu. Namni yoo akkana gargar faca'ee ilmoon tunillee haga feetillee isiin haadha taatu haadharra wanni namatti aanu hin jiru. Garuu abbaa ofillee hin barbaadde ilmoo abbaaf gargar fageessanii akkana jiraatullee hanga yoom taati san isiittuun asaramaa jechuudha. Boruu ilmu kun abbaa malee guddisee boruu abbaa kana nagaafatu hin dhiisu. Anaaf inni waan feenillee taanu ilmaan kana abbaa isaaniitii wal agarsiisuu qaba jechuu qabdi malee kana jalaa dhokachuu hin qabdu. Rabbi haa laaffisuuf. Egaa viidiyoon kee kaarraa kana fakkaata. Sumayyaan gara biyyaa galtee jirti. Baga nagaan galtee Sumayyaa. Kanaaf hordoftoota viidiyoon kee kaarraa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.